Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordofan keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordofan keenya barnoota keenya kanarraa keessatti viidiyoo, suuraa fi akkasuma jechuudha faayila garaagaraa kanneen bilbila keessan irratti lama ta'anii argaman jechuudha. Aappii tokko fayyadamuudhaan suuraa fi viidiyoo fi faayila jechuun dokumantiilee garaagaraa jechuudha bakka takkatti akkamitti akkasiin osoo isin ofii keessanii tokko tokkotti wantoota lama ta'anii argaman san hin barbaadinti aappii wantoota lama ta'anii argaman yookaan ammoo sanaa ol ta'anii faayila bilbila keessanitti argaman tokko qofa bilbila keessanitti isiniif hambisee kaawwan hunda lama ta'uu isaa jechuudha yookiin ammoo sanaa olis ta'uu danda'a raayitii irratti isiniif kutee akka isin ofii keessanii beektanii lama ta'uu isaa beektanii yookaan ammoo sana ol ta'uu beektanii ofirraa itti haqxan isinitti agarsiisu qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa aappiin kun jechuudha kan inni isin gargaaruuf akkuma isinitti hime faayila keessanitti jechuudha suuraa fi viidiyoo ta'e dokumantiilee garaagaraa jechuudha. Faayila bilbila keessanirra kan jiran jechuudha yoo sanaa ol lamaa fi sanaa ol ta'an jechuudha yookiin walumaa galatti tokko lama jechuun tokko jechuun wanni inni isin fidu jiru kan tokko jechuudha akkasumas isiniif dhiisa akkasiin hidhan isin ajaju tokko qofa isiniif hambisee kanneen lamaa fi sanaa ol ta'an akkasiin ofirraa balleessaniif isin ajaja karaa salphaadha. Akkasii kanaaf aappii kana buufadhaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'ee jechuudha. Aappii kana maqaan isaa warroonni pileestoorii irraa kallattiidhaan galtanii isaachuu barbaadan dabulkeet faayil riimoover jedha jechuudha. Isa kana buufattu jechuudha. Aappii kana buufattu. Kanaaf buufadhaa itti fayyadama isaas isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha warroonni gama chaanal Afrikaa Samsung hara dhuftan barnoonni keenya yoo isinitti tole chaanal keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan laayik godha. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Akkasuma jechuudha warroota ijoollee Oromoo jiru jechuudha ijoollee Oromoo kanneen barnoota teekinooloojii garaagaraa barsiisan barnoonni isaanii yoo tolee yookiin ammoo faayidaa irraa arganna jettan sabskiraayib godhaa irraa fayyadama akkasuma chaanaloota warroota barumsa garaagaraa barsiisan jechuudha namoota Oromoos ta'e namoota biraa jechuudha yoo chaanala sana irraa barumsa argattan sabskiraayib godhaa fi irraa fayyadama faayidaa keessan akkasii kanaaf jechuudha aappii kanatti fayyadaman salphaadha jechuudha. Aappii kana akkuma buufattanii xumurtan immoo maal gootu al tokkoof aappii kana irratti ni cuqaaftu jechuudha. Ani dura banee jira jechuudha. Dura waan banee jiruuf haaluma kanatti naaf banaa isin ammoo jechuudha. Hayyama inni isin gaafatu yookiin ammoo alloo isin gaafachuu mala kontiinuu isin jechuu mala. Kanaaf yoo alloo isin gaafate alloo gootanii seentu yookiin ammoo kontiinuu godhuudhaan seentu jechuudha. Erga seentanii booda haala kanatti isiniif bana jechuudha keessaa haala kana fakkaata. Fakkeenyaaf kun asirratti jechuudha. Suuraa keessan qofa jechuudha suuraa keessan kanneen lamaa fi sanaa ol tahanii faayila keessan irratti argaman iskaan isin gochuudhaan kanneen lama ta'an isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kilikni gootu jechuudha suuraa keessan kanneen lama ta'e yookaan ammoo sanaa ol ta'e baruudhaaf haala kanatti isiniif barbaada jechuudha. Egaa wanni asirratti isin yaadachiisuu barbaada jechuudha. Yeroo waayifaa fayyadamu yookiin ammoo daataa fayyadamtan jechuudha beeksifni garaagaraa yoo isin jeeqe waayifaa yookiin ammoo daataa keessan ofirraa cufuudhaan fayyadamuu dandeettu jechuudha aappii kana. Kanaaf fakkeenyaaf akkuma isin agartan suuraan kun lama jechuudha. Suuraan kun lama akkuma isin argaa jirtan suuraan kun lama akkaan ofirraa tokko balleessuudhaaf tokko naaf dhiise tokko raayitii irratti naa guute jechuudha. Yeroo dileet godhuu barbaadetti karaayitii irratti guute kun ni bada kun ammoo naaf hafaa jechuudha. Kun hin badu kun faayiluma kee irratti naaf hafaa kun ammoo dileet ta'a jechuudha. Akkasuma jechuudha kunis akkasuma haaluma kanatti kan raayitii irratti guute kun ni bada jechuudha kun ammoo ni hafaa jechuudha hundi suuraa isaa akkana jechuudha fakkeenyaaf kun sadiitu jira jechuudha akkuma isin agartan suuraan kun sadiitu jira tokko qofa naaf dhiisee lama akkan ofirraa dileet godhuudhaaf raayitii irratti naa guute jechuudha. Kanaaf haala kanatti isin fida jechuudha fakkeenyaaf akkuma isin agartan suuraan kun afurii sadii raayitii irratti naa guute kaan ammoo naaf dhiisee jira jechuudha. Akkuma agartan fakkeenyaaf viidiyoonis jira suuraanis jira wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kun suuraan kun ammas asitti hedduminaan akkanatti haala kanatti suurammaan tokkichi gosa meeqa tahee argame jechuudha. Kanaaf kan raayitii irratti guutame kun hundi isaatu ni bada akkasuma jechuudha kun tokko qofatu naaf hafaa jechuudha. Egaa wanni maal isin fakkaate asirratti suuraan kun jechuudha kanneen istoorejii bilbila keessanii isin jalaa qabanidha. Fakkeenyaaf
kallattiidhaan yeroo sanarratti bilbila keessan iskiriin bilbila keessan irratti isiniif mul'achuu dhabus garuu suuraan kun faayila yookiin ammoo istoorejii bilbila keessanirra akka inni jiru hubachuudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf saayizni suuraa tokkicha kanaa jechuudha 7 tuqaa duwwaa kiibiidha jechuudha. Kanaaf suuraan tokkichi hangana isinirraa qaba jechuudha. Suuraan tokkichi hangana isinirraa qaba. Kanaaf suuraan kunniin hedduun yoo walitti deebi'e istoorejii keessan baay'ee achi oofaa jechuudha. Kanaaf suuraa kana kallattimaan ofirraa dileet godhuudhaaf asirratti kilik goote jechuudha. Dileet naaw iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda maal gootanii deebisanii okay gootu jechuudha. Akkuma sanatti asirratti confirm dileet kan kana asirratti okay gootu jechuudha. Okay, asirratti okay gootu. Haala kanatti suuraan kun kanneen lamaan argaman yookiin ammoo hedduu ta'anii argaman dileet haa jira jechuudha. Fakkeenyaaf congratulation your photo is optimized now jedha. Fakkeenyaaf suuraan kun qulqullaa'ee jira. Fakkeenyaaf suuraadhaan sun jechuudha kan lamaan ta'anii argaman sun badanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asittis jechuudha aadiyoodha. Nama aadiyoo keessaa hin qabu jechuudha. Sanas viidiyoodha. Viidiyoo dabilii keessaa hin qabu. Kanaaf naaf hin baasu jechuudha. Isiniif ammoo viidiyoon keessan yoo dabilii taate akkasumas dokumantiilee garaagaraa yoo dabilii qabaattan hunda isaa isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf dokumantii kanarratti yoo kilik godhe dokumantii hagam akka dabilii keessa jiru haala kanatti isiniif fida jechuudha. Kun hin agartanii dokumantiileen kunniin haala kanatti lama ta'anii yookaan ammoo sana ol ta'anii argamanii jiru jechuudha. Kanas dileet naaw iddoo yeroo irratti cuqaase kanneen hedduu ta'anii yookiin ammoo lama yookaan ammoo sana ol ta'anii argaman tokko qofatti ofirraa deebisaa jechuudha. Akkuma agartan haala kanatti isiniif qulqullaa'aa jechuudha. Ammas duubatti deebitu. Kanneen hunda haala kanatti iskaan gootu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti scan all other files. Fakkeenyaaf faayila biraa hundaa bakka takkatti iskaan gootanii bakka takkattis balleessuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftan kan jechuudha asirratti ammas waan ani isin yaadachiisu aappii kana jechuudha sarara kanarratti cuqaasuudhaan yaada qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf warra kanaa barreessitanii warra kanaa jechuudha barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yaada keessan wayii waan fakkeenyaaf aappii kana kompiiliin yoo ta'e jechuun haalli hojii isaa dadhabaa yoo ta'e jechuun walumaa galatti yaada keessan wayii warra kana raayit as fakkeenyaaf iddoo irratti kilik godhuudhaan inboksiidhaan barreessuu fi dandeettu jechuudha. Teessoo iimeelaatiin barreessuu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti irraa fayyadamtu isiniif kana abdii qaba. Kanaaf haala kanatti irraa fayyadama aappii kana diskiripshin boksii viidiyoo kana jala isiniif kaa'a. Warroonni bilbila irraa yookiin ammoo Google Play irraa buufachuu barbaadan ammoo akkuma dura isinitti hime aappiin kun isa kana jechuudha. Duplicate file removedidha. Isa kana buufattu jechuudha. Isa kana sarchi gootanii buufachuudhaan itti fayyadamtu isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufni kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.